መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁኝ ብለሽ የለሽም ሳቃሻጣሁት ምኔን ነው አንቺን አይደለም ምኔን ነው ጉንጫ ያወጣም ሰንበር አይጎልም ቢሳም ከንፈር አቅፈው የላኩት ዳብሰው ካካል ምልክት አይተው የለሽም እንደ ቀላል ተራድክመት የለሽም እንዳላየው ያንቺን ስተት የለሽም ልቀበልሽ ብልስ ነቄ ሄደሽስ ያረግሽውን ምን ያስታውቃል ሰው ያለበት ሄደው ሲያት ምን ያስታውቃል ሰው ያለበት ሄደው ሲያት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرنفت الدعوة كين أكم جرتان بكن جرتان نجني كين نسوجين هاجرات وجتشا أكما فيديو جل كبات رتاركتنيت بحر غبرت فيديو أركتني جرتان جتولا أكما كان عندو رئيسين همت فيديو تمراتي كسانا كيسة دلقو جرو ساناتي ولدي مغار آدن ديمي سمية وربالسين جريد دو في مغالا آدن كيس جريد جولا أكما نارجتان ورغا دو في مغويا سديف ديما فيديو اللي وان أسوغرين ديسين فتوريف سبب بينيس سمية بربادا جرا چودا فيديو سون درگين درتي فيديو بك هدو ورابني مالي بكم تكشو بارا غبا ادن جرا چوكي يسني مولي سو فاگس ورابه مالي سمية بربادوف مغالا غوت ولينگا جرا چودا مغالا كيس دي مجرا چودا هنا گرري بحر ريستوك چامتي بحر هدو تجرا كناف بحر رومان توكچمان سنويو osoo salmarraa yoo barbaadanii arguu hin danda'an jechuudha. Baarri tokkichuu magaalaa tokko ol ta'e jechuudha guddaadha. Innummaa mataa isaatti biyya tokko daarii silaa bakka namni taa'ee jimaa itti qabamu bakka namni shaayii aarsuu bakka namni bashannanaa itti taphatu ijoollee itti taphachiisan hundarra zooree hedduura naanna'ee barbaadee jira jechuudha. Arguu hin dandeenye magaalaa kana keessas baarri tokkichaa miti. Yaa'u guyyuu immoo baara gubbaa oltillee jechuu miti siin jechuudha. Mumkin taphachuuf sanaan biyyi keessa jiru san biyyi bahar keessa hin jirre asitti immoo baharin jaalatanii namni achi gad dhufe gadiin taa'u iyyuu baara oola qilleensa fudhachuuf yoo akka saachitti argachuudhaan hadiiqaa garagaraa bakka ijoollee taphachiisan irra zooree bakka dura deddeemee lallaalee jira jechuudha. Akkasitti lallaalee barbaadee dhabe jechuudha. Kanaaf hordoftoota daawwattoota kenna akkuma argitan magaalaa Adan keessa jira jechuudha. Namoottan Sumayyaa argitanis keessannaa himaa jedhee ture jechuudha. Yoo akkaataa immoo mana namaa keessa jiraatti viidiyoo kanaan dura argitan san irratti baara gubbarratti kophaa isiin jirtu namaa waliin jirti. Sanis tolchee agarre fuulli tolchee mul'atu. Namoottan hedduus mana namaatii irras hedduu naannee hiriyoottan teessaas jirtullee nama beeku keessaa gaafadhe arguu hin dandeenye jechuudha. Biyya kana keessa jalqaba irratti neetworkiin tolcheen dalagu akka sanaa sanii miti. Hedduu nama rakkisaa jechuudha. Telefoonni maanuu bakka irraa bakkatti osoo jechuudha. Neetworkiin tolchee dalagu jechuudha. Baara guddataa saniif ta'uu dhabu. Akkasitti hedduu namni YouTube illee hordofu hin jiru jechuudha. Nama muraasa bakka neetworkiin itti dalageefti jechuudha. Kan argamu sababii neetworkiin xiqqoo asitti daayirektii walii biroo dhufuu rakkoodha jechuudha. Amma akkuma argitan magaalaa Adan dhufee sanarraa gad dhufetti guyyaa lama sadiin tana guutuu barbaadaa oolee osoo viidiyoon dalaginoon tureef sanii fi Sumayyaallee keessan sagalee lakkoofsisiin beenillee baasee siin kaardii haaree kana maatiillee kakkaa'ee fi iman dhageeffattu iman bantu yoo bilbiluufillee iman kaastu haala kanaan barbaadee dhabee jira jechuudha. Guyyaa sadii guutuu isii barbaade jechuudha. Akkasii mungkin viidiyoon gadhiisee guyyaa sadiin guunne fa'aa jechuu danda'a akka duraa jechuudha akka sanaatti waraabee. Waraabee ka'eet guyyaan osoma deemu jiru fakkeenya har'a waraabee waraabee viidiyoon gadi dhiifamne hangaruu karaa eegalee jira jechuudha. Akkas ta'uu hin danda'a saniif akkasii fakkaatuu danda'a guyyaa sadii ol barbaadu jira jechuudha. Kanaaf mana namaa yoo keessaa jiraatte illee beeku yoo immoo baara gubbaa jiraattee baarri hedduu jira baara garagaraatu jira. Yoo mana namaa jiraattis rabba habeeku
bakka jirtuun beeku waan amma hoteela keessa taa'aa jira hoteela jira jechuudha. Ammas biyyi kun isillee akka hin taane abdii guddaa qaba. Maaliif qilleensi itti achi jijjiirraniin ijoolleen achi sanaan magaalaan sanaa hedduu qabbanoofti. Keessattuu yeroo ammaa kan hedduu qabbanaa turte. Adan immoo biyya akka malee oo'itu garuu alhamdulillah amma arginaan kun mukayyaf malee taa'aa jira jechuudha. Maaliif agas hunda oo'in jiru jechuudha. Yeroo qabbanaa yeroo bareedaa dhufne saniif malee ijoollee qilleensi jijjiiramee fa'a cinqamuu dandeetti. Sumayyallee haala sana wajjin rakkataa jirti. Akkuma isin jettetti magaalaa Adan kana keessa duraan namni kamiinuu Yemen kana keessa yeroo namni ijoollee asitti dhalatte waraqaa ni qabdi. Iqaamallee ni qabani ijoolleen tiyas iqaamaa duruu tolchiseef jechuudha. Akkuma isin dhalatte hin taanillee lachuu tolchiseef jira jechuudha. Daftaras iqaamas ni qaban keetti jiraatan waggaarraa kafalama. Waan iqaamaa san daftara irratti dalaganii fi waan paaspoortii hin qabneef deemuu hin dandeettan jedhanii duraan namni kamiinuu waraqaa saniin ni deema. Lisipaasii jedhan san waraqaa adii jedhamu saniin iqaamaa achirraa achi garagalchaniit ekstiviizaa yookaan kurujii dhiyanii fi tikkeetti muramee xayyaaraan deemuu ni danda'anii jechuudha. Amma dhugamaan dhufee yoo adda baafadhu seerri dhugamaan jijjiiramee jira jechuudha. Dhugamaan seerri jijjiiramee jira jechuudha. Saniin nam tokko deemuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kan Su'uudii yoo qabaatan nama deeme argee jechuudha. Kan Su'uudii lisipaasii yoo qabaatan Riyaad irraa yookaan Su'uudii irraa fidatan yoo dhufan isa saniin asii bahuu hin danda'an. Kan dhoggame kee Yemeniitiin dhoggame jechuudha. Waan jedhan maal immigireeshinii Itoophiyaatti dhoggee asii hin dhoggine asii rakkoon tokko hin jiru waa hunda namaa dhiyanii waa hunda namaa xumuranii nama geessanii yeroo tikkeetti muruuf deemnu fi yeroo eerpoortii geennu mootummaan Itoophiyaa dhoggee jira immigireeshinii dhoggamee jira jechuudha. Kanaaf deemuu hin dandeettan. Maal jedhan namoonni barbaadan maali xalayaa immigireeshinii irraa fidaa jedhan. Xalayaa san gaggaafannaan isa barreeffama namni beekullee hin jiru jedhan jechuudha. Bakka irraa barraa'us hin beekanii. Kana gochuun maali? Paaspoortii abbaa faatis paaspoortii fi qaama yoo qabaatan nama tokkoof $450 naannoo birrii nama lamaaf naannoo birrii Itoophiyaa 100 wayitaa'ee jechuudha. Paaspoortii onlaayin baasuudha. Onlaayin baasuuf illee appilikeeshiniin diijitaal invaa jedhamu jira jechuudha. Kan onlaayin paaspoortii ittiin baafatan. Sunniinis immoo biyya hunda keessatti hin dalagu. Fakkeenyaaf anuuyyuu isa check godhee jira. Yemen keessatti biyya ati keessa jirtu hin dalagu jedha. Yoo akkasa VPN fa'aa buusanii VPN fa'aa hanga nama bu'e malee hin dalagu jechuudha. Appilikeeshinii yoo akkasitti ilaalan hin bu'u. Kanaaf sumayyalleen yookaan namoottan garaagaraa asiinsii xumurraa asiinsii baasnanii dallaalan wal quunnamsaniit haala saniin olii gad azzabamaa jirti ijoollee wajjin booda gaabbumaaf teetti. Wal agarreetumaan dhaamsallee kaayee fi silaa waan godhu ilaaletti yuutuub irratti dhaamsa kaayee fi jira karaa biraatiin na jalaan dubbattu namni jiraatee itti argullee hin jiru jechuudha. Dhaamsa ani erguuf yuutuub irratti wal arginee wajjin haasofnaa yoo naa wajjin jiraatu sin barbaadin ilmaan waan mul'isiiti karaa asittiin bayan ana godhaa fi akka bayan asirraa yoo baasu biyyas galchuu barbaadde taa'us barbaadde taa'ii ana jetteen dheessini jedheet isillee dhaamsa kaayee fi deebisaa isii eegaa jira jechuudha. Guyyaa muraasaaf as taa'ee ni eegaa achiin booda yoo isiin deebina deebistu bakka jirtu amma beekamne silaa dura osoo sanaa jiru isiin viidiyoo asii waraabdee amma asii baatee baaran baatee biyya galtee akkuma jettu Umaaniif Dubaay deemtee uf duuba deebitee Suudii deemtee rabba haa beeku jechuudha. Karaa hedduu asaa turtee namoota hedduu si fudhanneedhaan turan jechuudha. Namoota hedduu waa hunda dandeenye si fudhannaa kootu jechanii jiran. Yoo akkasitti namni akkasitti asii baasee illee rabba haa beeku hin beeku ani karaa danda'amuun barbaadu jira. Hagammaatti hin argine ammas guyyaa muraasa as tureetu waan ni eegaa bakka isiin jirtu ni barbaada guyyaarraa gabbee bahararrallee ni barbaada bakka haliiqaa ijoollee itti babbashannantullee ni barbaada guyyaa sadiin kanas akka malee barbaadee dhabe jechuudha. Naannoo baaraa gubbatti sanaa keessatti baharri waan hin jirreef namni as dhufu baharri waan hin toluuf hoteelota naannoo baharaa jiran guutuulee irra deemee gaggaafadhe wanti itti mul'isaa jechuudha. Paaspoortii waan bira jira koppiin moobaayilii keessaa itti mul'isaa mucaawwan tun daa'imman wajjin waa seentee gaggaafadhe namni naa himu hin jiru wanta akka arguus hin dandeenye jechuudha. Namni salphatti akkatti barbaadameen argamu yookaan magaalaa keessa sochottaatti yoo taaksii baatee deemtee sin beeku yookaan akkuma jettee yoo magaalaa kanarrallee asirraa jijjiirtee jiraattee sin beeku waa hundaafuu isin du'aa nuuf godha. Carraan qabu guyyaa muraasa eegee
guyyaa muraasa booda yoo isin dhabamte homaa gochuu hin danda'u gara biyyaa gaddeebuudha jechuudha. Kanaaf asumaan eega magaalaa Adan jira gara waaraa gad dhufee jira eega jedhee isin himee wantaan keessan nafu gaafii na gaafachuun keessan oolu jechuudha. Nama galchuun jira maali jettanii kanaan duras waan namni hedduu na gaafataa jiruuf asumaan information xiqqoolee isin hima. Namni keenya as keessa hedduu jira jechuudha. Namni Itoophiyaa ta'e guutuun hedduu jira. Namni kumaatamaan qaama masqalii nama fe'aa hin jirtu amma fakka yeroo an dhufee ilaalu kanatti dhaabatee jirti jechuudha. Nama galchaa hin jiran jechuudha. Qaama masqalii jedhaniin fannoo diimaa yookaan IOM jedhaniin jechuudha. Isaantu nama galchaa. Isaan nama galchaa hin jiran ammaaf. Ijoolleen teennaa karaa gubbarra aspaaltiin guutuu nama keenya ciisa jechuudha. Namni Itoophiyaa irraa asii haa'u guutuun yoo fannoon diimaa yookaan IOM warra nama 10,000 fe'ee baatii 2-3 kana keessa nama 10,000 yoo galche baatii 2-3 kana keessatti dachaan akkasisu namni 10,000 ka biraa dhufee akkasumatti karaa gubbaa ciisa jechuudha. Namni addaan hin citu ima fe'an ima galchan amma dhiyoo tana dhaabatee jedhanii mungkin Ramadaana keessa yookaan Ramadaana booda eegalama Arabbaa beeku akkasii namni keenya addaan hin citu isaanis ima galchan hin ifatan namnis addaan hin citu himan dhumatu. Akira waan godhamu wallaalee mootummalleen amma droonii moomaalii qopheessee jira jechuudha. Nama taariba deemu kamiifuu droonii saniin dallaalli argamnaan waggaa 25tti faradama jechaa jiranii dhageettanii jirta waan torbee kana keessa gadhiifamaa jiru. Dachii kana guutuu samirra drooniin chaayinaa keessatti oomishamtee dhuftetuyyuu karaa taaribaa san guututti samirra bararaa waan namni 7-15 guutuu miilaan ardeemu san isin daqiiqamatti gamaa gamana fiidee nama akkasitti argite drooniin sun ni qabdi jechuudha. Nama san bakkuma inni jirutti ofumaa qabdi jechuudha. Kanaaf taaribaa akka laalutti hafuuf deemana fakkaate inshaallah rabba hambisu. Taariba hambisuu qofa osoo hin ta'in namni rakkatee waan nyaatu waan dhugu dhabeetiin biyyaa bayaa jira. Asumaan taariballee hambisaa mootummallee osoo asumaan nama akkatti hojii dhabee biyyaa buqqa'eetiin rakkateetiin bahu kana jiruun akka hin qaaloofne godhanit hojiin dargaggeessota biyyaa akkatti baqatan kanaaf osoo uumame bareeda jedha. Taariba hambisuu qofaan faayidaan qabu. Namni rakkatee ammaaraacii dhabee jennaan biyyaa bayaa. Malee jaalateen bahu dalagachuumaaf jijjiiramuuf biyyaa baya. Biyyi itti dhooftee jennaan waan nyaatu waan dhuguu dhabee jennaan baya. Waa hundaafuu rabba laaffisu. Inshaallah taariballee fedhu nama hedduu dhumataa jira. Taaribni haafuu garuu asumaan dalagalleen dargaggoota osoo uumame garagara namuu akka rakkatee biyyaa baane osoo wanta hunduu osoo rakkoon biyya keessa jiraatu baate osoo namni rakkatu baate namni biyyaa bahullee hin jiru jechuudha. Kanaaf akkasii asumaan gara information isinii beeksisee itti deebi'a. Namni fakkeenya namoota hedduu kana gaafata warra Suudii fa'aa jiru jechuudha. Suudii irraa dhufanii galuun ni jira karaan kanaan jedhamtu jira. Xayyaarri ni bararaa ni jira jedhan. IOM yookaan qaama masqaliin akkuma isin hime yeroo qabdi yeroo godhattetti yeroo saniin nama galmeestee walii qabatteetiin nama feeti jechuudha. Namni akkasii kumaatamaan ni baasan kumaatamaan ni dachaa jechuudha. Haaraallee akkasii galmeessanii walii qabatanii fe'anii jechuudha. Namni paaspoortii diimaa san qabu namni kamiinuu Suudii irraa yoo dhufe as dhufe jawaazaa seeree karaa seera qabeessitiin jawaazaa seenee kurujii yookaan eksti viizaa dhoosifateet birrii xiqqoodhaan qaala ollee tikeettii fi muratee karaa seeratiin biyya galuu hin danda'a jechuudha. Namoota hedduu akkasii galaa jiran jechuudha. Yookaan immoo namni kamiinuu hin qabne ka paaspoortii hin qabne ka waraqaa adiin galuu barbaadu waraqaa adii lisii paasee jedhaniin ammas warra Yemanitti irraa hin dhooganii warri Suudii jiru ittiin galaa jira jechuudha akka argetti. Warra Yemanillee duraan ni gala namni kamiinuu amma ni dhooganii jechuudha. Warri Suudii irraa fidatee dhufu waraqaa saniin galuu ni danda'a jechuudha. Lisii paasee san Suudii daleessifatee yoo fidan asitti jawaazaa seenanitti kurujuu dhoosifatanii karaa seera qabeessan tikeettii ofii muranii xayyaara biyyatti galuu ni danda'anii jechuudha. Namni Suudii irraa qabu. Yookaan paaspoortii bulee san kan duraanii osoo hin ta'in paaspoortii diimaa namni isa qabus quullallee haa ta'u qaama isaa qabatu haatu rakkoon qabu kurujii eksti viizaa dhiyaateet ni haayaa jechuudha. Ittiin deebine dhiyaatee tikeettii muratee galuu hin danda'a.
namoota hedduu ka Suudii irraa baqatanii asiin dhufanii jiraniif namni tokko yoo qaamaan qabaatiin galuu rakkoodha hidhaa turuu jira waan adda addaatu jira kan biraa immoo osuma qabanuu mumkin iqaamaa osoo hin dalisin rakkoo adda addaatiin qaraaman akka malee itti baay'atee birrii 60,000 lakkaa'amutti dhufe san kafaluu jibbee dadhabee ka galuuf fa'aa jira namoota akkas akkasii nama hedduu keessan na gaafatan jechuudha information waan as jiru an sana'aa waan tureef duraan nama gaafata isinii himat ture amma adan jira waan barbaadan na gaafatuu hin dandeettanii osoo nan gaafatin duras isinii himee jira jechuudha guyyaa muraasa as tura information jiru isinii himaa jechuudha karaa kamiin nama akka galu jechuudha namni waa takkaa hin qabne immoo carraan inni itti galuu danda'u maali IOM yookaan qe'ee masqalii qofa galmaa'eetiniin sunis baatii hedduu tureeti akkasii gala jechuudha yeroo dheeraa tureeti akirri carraa kan qabne eessan gala baaran galan jechuudha baaran immoo galaa jedhee isin gorsu jechuudha balaa adda addaatu jira du'u jira waa hedduu jira jechuudha namu an beeku ilmaan ofii qabatee baaran deemet ilmaan sadii moo ilmaan ta'uufii ilmaan sadii kana malee ilmaan sadii qabatee baaran osoo galu jiru akkasitti rabbitti araaramu hundi isaaniitu baharatti dhumanii jiran jechuudha waggaa tokkoof lamaarraatti nama an beeku sanaa keessa jechuudha nama hedduu dhumate akkasii rabbiin jannataa godhu isaanillee kanaaf information jiru kana ijoolleen teenya warri Itoophiyaa irraa as yaa'u argitan nama 60,000 lakkaa'ama kanaan durallee viidiyoo isin waraabee jira ka IOM bira qe'ee masqalii bira ka ciisu hedduu fannoo diimaa bira ka ciisu kan karaa gubbaa bakka arge ciisu hedduu maashaallah yeman adan biyya rabbi eebbise nama kan hunda dandeette danda'uun namni baay'ee takkaaf lama nama danda'uu danda'a waggaa takka nama danda'uu danda'a waggaa 10 ol akkasuma jirti adan namni kenna ittuma yaa'a karaa gubbaa bakka hundee maciciisan hoteela irra zooranii kadhatanii nyaatan ammaaraachii dhabanii waan godhan dhabanii hoteela adda addaati irra mana nyaata adda addaati irra seenanii namni nyaata ajjatee taa'ee ofiifuu biyya rakkoo keessa osoo jirtu lola irra osoo jirtu asiif achi walii galteen hin jiru qaala'insa doolaara osoo jira as keessa saniif osoo rakkoon akkanaa kun ifaa jiru nama kana hunda qeebattee hiifattee karatti na fincaan karatti akkasina godhan karaa gubbatti namni heddummaate mana nyaataatti namni nyaatu hin dandeenye yoo mana nyaataa tokkicha irra dheetan namni kenna nama 10 marsee dhaabata hambaa achi hafuusan fudhatee nyaatuuf yookaan kadhatee nyaatuuf kana hunda ima obsanii obsaan danda'anii tahammalatanii jiraachuun kun maashaallah biyya rabbi eebbise rabbi umurii isaanii dheeressu rabbis isaanillee lolallee irraa kaasee biyya nagaa godhuu fi biyya kamittuu akkatti ni argama jedhee jaaduun biyya akka himantuun ni argamti jedhee jaadu nama rakkate 60,000 100,000 1,100 namni kenna 100,000 lakkaa'amuu danda'a jechuudha waggaa takka keessatti kan itti haa'u 100,000 inumaa isin xiqqeessiti eessuma akka aanuu nagartanii akkasitti kan itti haa'u kana ima jiraatan osoo hin du'in jechuudha gamaa gabanas kadhataa ima nyaataa maal jedhaatu mana jiraatan akkasii information waa yaadan kana fakkaata jechuudha namni duraan salphamatti dhufanii tumaan Suudii irra dhufanii magaalaa adda addaatti irra dhufanii adan irra dhufanitti waraqaa adii lisii paasii jedhamtu daleessifatee salphatti keetti muratee biyya galaa ture sun amma hin jiru hoggame kaasirraa ka Suudii irraa lisii paasii daleessifatee san dhufee galuu ni danda'a kaasirraa daleessifatee gala jedhu hin danda'u yookaan paaspoortii qabaachuu qaba jechuudha akkasii kanaaf an dhimmi dhufeef sumayyaa barbaacha dhufee as ijoollee qabattee as dhuftee gara sanitti yoo deebi'u kadhuma akkuma isin himetti amma guyyaa muraasanii eegaa yoo isii argee yoo dhabe immoo halaas asumaan gara biyyaa gala jecha jira asii salphaadhaanaaf paaspoortii qaamas waa hunda waan qabuuf kiyya rakkoon qabu tikeetti mureet har'a ol kaanan boruu biyyatti bu'uu danda'a jechuudha guyyaa muraasaaf garuu eegaa hoteela keessa jira jechuudha asumaan hiriyoottan yalli taas keessaa bibbeeku wajjinis deddeemee olii gadiin barbaada mana namaa bakka shakkamuu ganda namni kenna baay'atu kanas ni barbaada jechuudha bakka hundaa rabbi keeraa godhu isinillee du'aa nu godha isin jedha dubbii isin dheeresse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.